magaalli kun nagaadha. Magaalaan kun immoo nageenyi ishee akka itti fufu tokko abbootiin gadaa awwan siiqqee waa'ee nageenyaa lallabuu qabu. Uummanni akka nagaa isaatiif katu lallabuu qabu. Dargaggeessa akka nagaa isaatiif katu lallabuu qabu. Nagaan hundaa ol qabeenya guddaadha. Bakka nagaan hin jirre immoo homtuu hin jiraatu. Kanaaf nagaan hundaa ol waan ta'eef waaqa gaditti inni calqaba bu'uurri dhala namaa kamuu nageenya waan ta'eef hunduu gahee isarraa eegamu bahuu qaba. Abbootiin gadaa hojiin abbootii gadaa yeroo kamiyyuu waa'ee nagaati. Waa'ee nagaa lallabuuti. Waa'ee nagaa buusuuti. Waa'ee nagaa uummata jidduutti akka argamu gochuufi. Wal dhabbiin akka hin uumamne, wal dhabbiin akka hin dhufne sana ittisuudha. Yoo dhufe immoo deefanii furmaata itti kennuudha. Kun gahee abbootii gadaati. Gahee hawwan siiqqeeti. Uummanni magaalaa Ambookis immoo jaarsoliin magaalaa Amboo gochuu kan qaban alillee gochuu kan hin qabu wanta ijoolleen keenya itti wareegamtee itti duutee dhuftee irra kunoo bilisummaa fi qaanqee bilisummaa argatte kanatti fkachuudhaaf warra qophaa'an ta'uu qabna. Anillee akkanatti nama qophaa'e ta'uu qaba. Uummanni keenyallee yookiis immoo qeerroon keenya qarreen keenyallee isatti wareegamee itti du'ee fide kana tifkachuudhaaf warra qophaa'e nageenya magaalaa keenyaafis immoo warra dhaabatee waardiyyaa ta'ee tifkatee eeggatu ta'uu qabna. Nu hundi keenya jechuudha. Xinnaadha toon jenne guddaadha toon jenne haadhotiin keenyas ijoolleen keenyas qeerroon keenyas dargaggoon keenya qarreen keenyas hundinuu waltaanee tokkummaadhaan magaalaa keenya eeggachuudhaaf warra qophaa'ee fi warra yaada kanaaf halkanii guyyaa hirriba dhabu ta'uu qabna. Maaliif biyya abbaatti eeggata? Nageenyi hundaa fi qabeenyi biyya tokkoo nagaadha. Nagaan immoo waa hunda caala. Magaalaa keenya keessatti immoo magaalli Amboo biyya magaalaa nagaadhaan beekamtu keessa magaalaa tokkodha jechuudha. Kana jechuun ragaawwan baay'ee qabna. Biyyoota godina Shawaa Lixaa naannolee kanatti argaman keessaa magaalli Amboo bakka namoonni baay'een haala nageenyaa filatanii itti godaananii nageenyi isaanii itti mirkanaa'ee keessa jiraataa jiranidha jechuudha. Kanaaf haalli magaalaa Amboo nageenya naannolee ishii jirtu keessaa hundaa ol nageenya ishii kabachiistee olaantummaa seeraa mirkaneessistee magaalaa jirtudha jechuudha magaalaa. Magaalaan Amboo yeroo ammaa baay'ee nagaadha. Amboon duras uummata nagaa qabatee uummata nagaa jaalatu uummata nagaan oolee jireenya isaa guyyaa guyyaadhaa keessummeessuu fi uummata tasgabbii kan qabu qaama nageenyaa deeggaree hojii nageenya isaatii yeroodhaa yerootti itti fufsiisaa jirudha. Poolisiinis yeroodhaa yerootti of ijaaraa naamusaanis haa ta'u ga'umsaan of ijaaraa hawaasa isaa karaa hirmaachiseen sadarkaa magaalaatti sadarkaa gandaatti gandoota 6 qabna. Gandoota 6 qabnu keessatti iyyuu humna poolisii gahaa ramaduudhaan humna milishaa gaachana sirnaa isa kana qindeessuudhaan hawaasa faana wal qabsiisuudhaan akkasumas qindeessuudhaan yeroo ammaadhaa nageenya amansiisaa magaalicha keessatti kan jiruu fi hawaasni guyyaa guyyaadhaan hojii hojjetu nagaadhaan hojjetee gara mana isaatti galaa jira.